Jiraattonni godina Gujii lixa haleellaa naannoo Tigraayitti mooraa raayyaatti isa biyyaa irratti raawwate ni balaaleffannaa jedhani. Mootummaan tarkaanfii garee TPLF irratti fudhachuu eegale cimsee akka itti fufus gaafataniiru. Yaada jiraattota kanneenii waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaatu ergee Ababaa Kafanii akka ta'anutti qindeesseera. Raayyaa ittisa biyyaatti iizii kaabaatti wanti raawwatame waan biyya kana keessatti godhamee hin beekneef humnoonni harcaatonni murni xiqqaan TPLF kun biyya kana diiguuf fi aangoo karaa seera alaatiin karaa qaxxaamuraatiin qabachuuf kan wixxifachaa jiru waan ta'eef akka kiyyatti ummanni biyya tana keessa jiru ummanni cunqurfamaan Tigraay illee murna TPLF itti ala kan jiru tokkoon isaa nagaa naannoo isaa eegachuu qaba jedha. Nagaa Itoophiyaa kuni biyya seenaa qabdu. Arda gaafa teknooloojiin guddatte kana lakkisi gaafa durii abbootiin keenya gaafa waraanaa wantee callaa qaban ulfina lafaa fi kabajisiisaneeran. Kabaji biyyittiin qabdu raayyaa ittisa biyyaati. Nagaa biyyittii tanaa eeguuf nagaa lammii kanaa eeguuf kan jiraatan namni akka kanaa kun karaa kamiiniyyuu tuqamuu hin qabu. Kuni baay'ee waan namatti hin tolle baay'ee waan nama gaddisiisa. Mootummaan akka mootummaatti immoo humnoota badii kan humnoota finxaaleeyyii aangoo karaa gabaabaan karaa qaxxaamuraatiin qabachuuf lammiiwwan nagaa irratti gochaa ajjeechaa hamaa ajjeechaa addunyaa irratti raawwatame hin beekneef humna immoo raayyaan ittisa biyyaa sabaaf sablammii irraa gosan qabu firan qabu walitti bahee jira nagaaf tasgabbii birmadummaa biyya kanaa eega waan ta'eef humnoota akkanaa kana irratti tarkaanfii amma jalqabe kana cimsee itti fufee yeroo gabaabaa keessatti xaragee baasuu qaba jedha. Akkatti eegannetti adoo xalaata dhibii alaa dhufe waa akka fakkaatu waan fakkaataa jenna walii fi ta'ee gosa takkatti gaachana Itoophiyaa adoo wotaadarri ta'u deemee ifumaan ifi waladhuun waan nama gaddisiisu kanaaf mootummaan laalee tarkaanfii irraa fudhachuu qaba.